Addunyaan garuu akkasitti yaadaa hin jiru. Akka farda isaatti garafee akkasiin gulufaa jirutti yaadaa jira. Tullu akka nama kaayoo qabutti yaadi. Akka saree isaatti. Diinota isaa dhaqxee akka cimtuuf qofa si barbaada inni. Si amane haga ammatti badiiwwan hedduu raawwadheera. Kanaaf ifaana. Kana booda jecha namaa dhageessee akka dogoggornee fi barnoota guddaa siif ta'a. Irraa baratta. Sababa keetiin osoo hin eebbifamiin hafedha. Ana dogoggortee jirta. Sababa kootiin kan eebbifamu ba'a. Sababa gawwummaa keetii. Gawwummaa kee kanaaf immoo addunyaa lalisanitti gaafatamuu danda'a. Hello. Hello Adunya. Angel. Laksimbarri. Maal jecha jirta eenyummaa kee tasgabbaa'eeti natti himi. Namni du'e hin bilbilu jettee yaadde ture. Yeroo tokko bilbiluus danda'a. Ulfina. Hawwiin keessa hin milkoofne. Kana sitti muufan bilbila. Ulfina. Na dogoggorsiisuuf yaalaa jirta tanaan har'aaf si milkaa'u. Waa tokko musitti himu. Hawwiin ati naaf qabdu maal akka ta'e erga mirkanaa'ee bubbulee jira. An hawwii fi fedhii obboleessa koo osoo galmaan hin kenne yoomiyyuu taanaan karaa irratti nambisu. Kanammoo shakkuun qabdu. Wanti dhumaan guddaan ani sitti himu. Addunyaa. Waan na guute maraaf dachaa kaffalta. Maal? Hello. Hello Ulfina. Bilbilaan irratti cufsee Ulfina. Baga adabbii koos jalqabaa irraa nagaan ooltee. Gammadii Ulfina.
Naguma Kam? jirtami? Naga. Naga. Na barbaadde jennaan nan dhufe. Haadha keeroon? Eeyyee. Haaseenee haasofnu kaa biirootti. Lakkitu as taasofne ati tole. Oyya. Tole gaariidha. Keeroon irratti waan ta'e si haasofsiisuu barbaadeenidha. Keeroon barattoota naamusa gaarii qaban keessatti kan ramadamtudha. Maaltu mameen naannoo waamtere? Keeroon ji'oota muraasa asitti amaloonni isheen keessattuu karaa hordofii barnoota isheetiin baay'ee gadi bu'aadha. Mallattooleen adda addaa isheen mana barnootaa keessatti agarsiisu hedduun jira. Kunis immoo yeroo baay'ee yaadaan baduudha, gadduudha. Kana malees immoo ijoollee irraa qofaatti adda baateetidha kan isheen teessu. Yoo nyaattullee qofaadha kan isheen nyaattu. Yoo teessullee taphachuun hin jiru. Kanaaf amaloota hedduu wanta irratti arguuf amaloonni ishee kun immoo amaloota dura qabdurraa adda waan natti ta'eefidha. Kanan si waamuu danda'eefi. Barsiistu. Miidhamuu ilmoo kootiif sababni guddaanadha. Yeroo dhiyoo gidduutti akka hiriyoota ishee akka isheen kolfitee taphattu akka isheen gammadduuf wanta humna kootii hundumaa nan godha. Yoo xumurtee tatee garuu deemuu barbaada. Sababa gadduu ishee kanarratti nutillee yoo waliin taane wal gargaarree sababa kana furuu ni dandeenya. Rakkoo mucaa kootii aanumtuu fi kootii furuuf yaaluun qaba. Humna koo yoo ta'e immoo isiniin mari'achuu akkan dhufu sitti himuun barbaada. Guyyaa gaarii siif haa ta'u. Tole. Shinagaa. Shukudi male mali datani salale ba umeli Verana salale ba umeli yawa kana jismi bakuma gara ko ba umeli Gofta asinu jechifatu Salaletti galani shukudi male Gofta sim dargatu Geessite? Tul Salale bu male Harana salale bu male Yawak na najisini Bakuma gara foga male Salaletti galani Barana salale ba umali Gofta malee dha jirtu Dhiifama. Hojjumti natti baay'ee sammuun kiyya biizii na ta'e. Dhiifama. Fittee? Lakki humtuu muramneen kophee miila saana naaf kennaa jechuu godha malee Tole dhiifama. Dhiifama guddaa. Rakkoon hin jiru Maal rakkootu jira moo? Lakki rakkoon hin jiru. An kan siin jedhu. Abbaa mana kana beektaa? Lakki maali abbaa qabamoo cufamee oolaati barmanni kun Cufamee oolaa? Eeyyan cufamee oolaa Cufamee oolaa jettee? Maali atoo yeroo hedduu asumatti hojjetta miti akkamitti sochii asitti ta'aa jiru akkamitti wallaalta? Eeyyan yeroo maraasitti hojjedha garuu naannoo kanatti homaa tokko argeen beeku agaammas Tole geessitii ulfaadhu. Salaletti gaadhan Ilala malee maali gaadhan Gadee waan ofiiti ko Qabadhu. Gooftaa jijjiiraa kana hin qabu ani jijjiiraa qabaadha Rakkoon qabu qabadhu. Hunda saamu Fudhadhu rakkoon qabu. hin baay'eetu ture Homaa miti. Hin baay'atu. Tole galatuma amaru Ilaa akka gootu. Ilaa obboleessa koo. Waan tokko na gargaaruu dandeessaa? waan isin gargaaruu danda'u taanaan homaa tokko rakkoon hin jiru isin gargaaruu danda'a Abbaan mana kana yeroo dhufu yoo ba'us ta'ee yoo galu yoo argite otoo naa bilbiltee hin barbaade. homaa tokko rakkoon hin jiru kunanaaf waan baay'ee salphaa waan ta'eef isin gargaaruu danda'a Galatoon. Lakkoofsa bilbilaa kanaan naa bilbili. Tole isiniifan bilbila Ulfaadhu. maal barbaadeeti
Ani barbadii kana hundaa kanan raawwadheef. Keessi koo iddoo guddaa waan siif qabuuf. Maal jechuudha? Anis hin beeku. Guyyaadhaa gara guyyaatti. Keessi koo deddeebisee waa'ee kee yoo hasaasu natti dhaga'ama. Dhugaa? Kurraa jira? Badii san hundaan irratti raawwatte. Ammas abdii sirraan kutanne keessi koo badii san hundaa haqee ko'ummaa keetiif yoo mararfatu natti dhaga'ama. Kanaaf mati gawwaadhaa kan siin jedhu. Faana ati yoom bishaatta? Gawwummaan suusii araada sitti ta'e akkuma dheedhii taate kanatti dulloomtati. Dammaqi malee. Dhugaa dubbachuuf eebbifamuu dhabuun koo baay'ee itti gaddaan jiru. Sababni isaas osoon eebbifamee jiraadhe har'a kun si waliin taa'ee wanta hedduu dabarsaa hin jiru ta'a. Gaara. Laati sammuu kee kanaame yoomiyyuu hin eebbifamtu. Akkuma gawwaa hoolaa taate kanaame walumaan soorata baadha. Anarree biyya qofa hojjedhee sooratan ba'a. Ati laa akkuma hoolaa taate soorata baadha. Yoomuma nama taata faanaati dammaqi malee ati yoom ati deebisati moo kana? Anna Maali atoo yeroo hedduu asumatti hojjetta miti akkamitti sochii asitti ta'aa jiru akkamitti wallaalta? Eeyyeen yeroo maraasti hojjedha garuu naannoo kanatti homaa tokko argeen beekaa gaammas. Tole keessatti ulfaadhu. Salaaleetti gaadan Iwala malee maali gaafanii gadhee waan ofiiti ko. Qabadhu. Gooftaa jijjiiraa kana hin qabu ani. Jijjiiraa qabaadha. Rakkoon qabu qabadhu. Hunda saamu. Fudhadhu rakkoon qabu. Hin baay'eetu ture. Homaa miti. Hin baay'eetu. Tole galatuma amaru. Ilaa akka gootu. Ilaa obboleessa koo. Waan tokko na gargaaruu dandeessaa? Waan isin gargaaruu danda'u taanaan homaa tokko rakkoon jiru isin gargaaruu danda'a. Abbaan mana kana yeroo dhufu yoo ba'us ta'ee yoo galu yoo argite otoo naa bilbiltee hin barbaade. Homaa tokko rakkoon hin jiru kanaaf waan baay'ee salphaa waan ta'eef isin gargaaruu nan danda'a. Lakkoofsa bilbilaa kanaan naa bilbili. Tole isiniifan bilbila. Ulfaadhu. Maal barbaadeeti? Ani barbadii kana hundaa kanan raawwadheef. Keessi koo iddoo guddaa waan siif qabuuf. Maal jechuudha? Anis hin beeku. Guyyaadhaa gara guyyaatti. Keessi koo deddeebisee waa'ee kee yoo hasaasu natti dhaga'ama. Dhugaa? Kurraa jira? Badii sana Tokko miti sagantii takkaaf qoosee hin beeku. Kanammoo akkasitti na hubachuu qabda. Miti guutuu yeroo si faana dabarsuu barbaada baranis. Waa'ee jaalala keenya akkasuma. Maaliif qoru? Dhugaadha. Abjuun bara beelaa buddeen jetti bara. Hojiin kiyya hojii cimaa waan ta'eef saniif yeroo tokko yoo wajjin teenyu dhimma hojii kana gasitti fuudha malee jaalala keenya dagadheetii miti.
kanaaf ammoo dhiifama. Tole inumaa yoo amma xiqqoo isaa sitti boqanna. Kanaaf laaqana asumatti yaanne wajjin turra. Eenyoo kootume. Kanaaf akkasuma jalaan dallan. Tole dallanuu qabu. Obi harrammoo maal natti muufas na fidde? Wanni mamuun dhabama jetteeti wanni mamu baay'eetu jira. Shaabunaa eega jechuu dhaabne bara waggaa 4 tareera. Baay'ee malee. Wanni harmeedhaa wanni gammachiisu jiraachuu baatu malee akka rabbiitti guyyuma eegan rabbitti abdiin kutatanii. Waa'een walitti dhufeenyi siif addunyaa gidduu jiru baay'ee na gammachiiseera. Kana irratti immoo gammachuun keenya dachaa akka ta'u deemsisaa Londanii duubatti hambisee tursisee cinni akka godhamu murteessineerra. Cidha? Maal? Obi. Ulfi kee kunis garaan odoo achi hin bahin dura cinni akka godhamuu qabu addunyaa wajjinis murteessineerra. Obi tunaan hin mari'atin akka kamitti kana murteessuu dandeessaati? Shiftuu koo. Akka namaatitti yaadi malee. Obi. Iftuu obi naan hin jedhin. Ulfi kee kun harmee biratti odoo beekame guyyaa takkaan akka duutu hin beektu? Kana naan hin seenne eenyutu seena? Dhimma kana gidduu hin seenin naan hin jedhin. Lakk. An kophaa koo sirreessuu fixachuu nan danda'a. Moo wanna naan hin beekneetu jira? Lakk. Ta'omtu hin jiru. Ulfa kanaan duuba wanna dhokatameetu jira? Iftumee tasgabbaa'iti natti himi. Ulfi kun an addunyaati miti? Wannan shakkaa jiru kun dhugaa ta'e jechuudha. Obi naan hin jedhin. Reenfa santu. Reenfa jedhiniin. Reenfa sanuu reenfa dhaabatee deemu. Reenfa jechuu kiyyatu sitti hanqate. Ulfinaan bar. Ulfinaa jettee maqaa isaa natti miidhagsin dhakaan isatti haa ulfaatu. Inni bar. Aadaaf safuu dhiistee ati dubartiin wal fuune jettee kaati kadhattuun sun isayyuu deebii odoo sittiin kenniin ka fuula sirraa gara galfate hanqate. Waan siin galleetu jira. Har'a isaaf abukaatoo dhaabatte. Tuffiin isaa sammuu funyaan isaa irratti ka jiruuf ka beeksisu bar. Obi. Haadha kee ka ji'a meeqa siree irratti ka ciistee hanqate. Guyyaa takka dhufee sii gaafatee beekaa? Waan siin galleetu jira. Sanirratti dubartiitu isaan guddisee abbaan qabanii dhiiran qabanii jedhee akkana godhe miti. Dhiirummaa ulfi kun an addunyaati moo an ulfinaati? Waan jiru natti himi. Natti min jara bar. Ka ulfinaati moo ka addunyaati? Waan tokko sitti himu? Obi. Yoo ati natti himuu baattees gaafan kanatti agarsiisu. Obi. Hookaan isaatu natti hima. Hookaan adda isaatan bakka namatti. Obi. Anaaf ulfinaan humaayyoo ol firaan qabu. Rabbi ta'e itti dhaga'ee humaayyoo ol firaan qabu. Anama kekabu